itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin daawwannaaf Taanzaaniyaa galuun himame jira. Obbo Dammaqaan biyyoota Afrikaa daawwatan keessaa Taanzaaniyaa, Komoros, Ugaandaa fi Burunditti daawwannaa ni taasisan jedhamee eegama. Haalli rakkoo nageenya kaaba Itoophiyaatti furame biyyoota biroof fakkeenya ta'uu akka qabu baha Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar dubbatan. Milkaa'ina marii nageenyaa fi araaraaf qaamni hundi gahee isaa bahuu akka qabu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha dhiyeessan. Naannoo Oromiyaatti waggoottan darban dameelee misoomaa fi siyaasaan hojiileen bu'aa qabeessi galmaa'uu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan ibsan. Waltajjiin gamaa raawwii hojii kurmaana sadaffaa fi kallattiin karooraa bara 2016 Adaamaatti gaggeeffamaa jira.